dubbadhu dhaartaa mucaa sirraa mul'atu kana tiyyi mucaan kun waggaa lamaan isii jirnajjane biyya keessan jira waggaa lama suuraa natti maxxansite sun ni aanadha suurichi namni suuraa kootiin dallalee mucaa kana nyaachuu danda'a maqaa isaa adda baasee beeku sirriitti sanaan sana qabdi amma wanti nu gochuu dandeenyu maalidha amma furmaanni koomentii gallakkisi tum galatoom itti jedhu amiraa wal yaa guddisee shaanas yu manna amiraa wal guddisee de wala nama biraa biti bar seenaa amiraa wal guddisi Tofik abo Tofik rabbi murid galatoom makkane barsaati tokko atte okay ani mo waa isa bichani ilaaladhe dhufa Tofik rabbi nu jaraan deemi waan nu gargaartu jira kee qofatu hojjetaa irra nallee dide moodiitarri waan ta'eef waa isaa fidhuma meeqaatiin isitti erge jette 79 79 Okay, 79 ilaaladhe nufa waan natti ergame guys Tofik hin deemin rabbii jedhiiti as jalaan nu jalaan deemini nu gargaarta moodiitara kee qofa dalage jechuudha kan nama hundaan dide ina saasaaru ni afaan wanta si gaafadhe si galeera seena lakko suuraa si normaalii qabdaa jechuun afiliitaran qabne kamiicameen beenne kasii wajjin haasofte jechuudha amma natti natti ergite wama kaleessa natti ergite garaagarummaan qaba suuraa jaalallee kee kanaa dhaggeeffadhu suuraa jaalallee kee kanaa normaalii kan hin miicamne qabdaadha waan hin miicamne wayise viidiyoo banadha miira suuraa jaalallee suuraa si amma kana natti ergite kan filiitara qabudha jechuudha kan miicamaadha sii galte awwaan dhuunfaatti naasofte amma fakkeenyaaf suuraa natti ergite Tofik dedoo na galchal tokko mee bakki duwwaan jira miti Tofik dedoo na galchi abaaboon darbaa na galchi abaaboon darbaa okay ni turkiin na dalagu suuraa si normaalii qabdaa suuraa normaalii kan filiitara hin qabne ka keessoon itti naasofte qabda moo hin qabdu isumaan sitti argaman lafa biraan innati natti ergite suuraa miiccatamee bareechatame qo'aati nagarsiisa san natti erge gaasi nagalchi jedha maali nan si galcha reetu si galchuu dandeenye maa si waamman nagalchi qoy nagalchita abaaboon darbaa qoy nagalchita
akkaawuntii koo innati natti ergite suuraa isa filiitara qabu isuma garii kaleessaa san noormaalii miti jechuudha noormaalii natti hin ergine aboo tiiktookiin maal ta'e dhahaa daroo gaaffiitti darbinaa onii torkiin koo dalagee nan fida suuraa nan fida suuraa okay intalli kun eessa dhaloonni si seenaa eessa dhaloonni si nagalchi toofi Lemmuudha. limmu jimmaa limmuudha jechuudha miyuutii godhadhu obboleetti qiyyaati miyuutii irraan keenya jimmaa limmuudha jimmaa limmuu eessa jiraatti Dubaayii naannoo Fuuldura jiraatti. Dubaayii naannoo Fuuldura okay lakkoofsa Dubaayiin si janajjante Kaama siin natti himte. kan isin sitti himte osoo hin taane kan isin wal janajjanantan suni lakkoofsa Dubaayii moo lakkoofsa eessaati? Ka Dubaayis ni qabdi. Ka Dubaayis ka Itoophiyaas obboleessinaa kenneen isaanis naan dubbatan. Wantanaadhaan miseenjaraan. Toofik Dedoo nagalchi. Toofik Dedoo nagalchi abaaboo darbaan jira nagalchi Toofik Dedoo. Okay. Mee nagaa wal gaafadhaa mee sagalee walii beektuu mee nagaa gaafadhu mee waami. Nagaa maaliin gaafadha abboon kana? Tokkuma nama nagaatti nagaa gaafachuu dirqama. Nama nagaatu nagaa gaafatama. Okay isiidhuma kanas si nyaate? Isiidhuma kana na nyaatte. Ana kolfu gaggeessaati. Wiyuutii godhadhu. Ani moo? Ijoollee kolfatti gatteetu sirii jedheera. Okay. Baay'ee gaariidha. Thank you. Neetworkiin na jeeqaa jira. Sorry. Ol galeera gaa'isasii. Miyuutiin irratti qabaa yeroo nan ol gale ijoollee akka sagaleen deddeebifne tokkoon invite absekti godheen jira waan ta'eef invite miyuutiin irratti qabaa. Okay. Nan qabadhaa dhiisaa olii deemuuti. Okay. Suuraa si agarsiisuuf ani rakka deeme yeroo tokko share godhaa waan gudii dhaga'uuf deemtanii. Share godhaa. Hiriyoonni kee ati jaalallee kee kanaan wal barsiiftee jiru? Qo'ati isaanii Jiru amma gurbaan sun natti. Eessa jira lakkoofsa bilbilasaa dawwaleen fida jaalalleen kee namni ni beeku eegas ennaati ittiin haasoftu. Yaa kan beeku anuma rabbi. Dhaloonni si Mormitee isatti laata. dhaloonni si limmuudha jettee? Limmuudha yee. Isiidhuma takka isaan jette. Okay sagalee isii faana haasofte tokko wayii qabda jechuun namni naa waliin. Qaamaan argitee beektaa? Qaamaan argeen beeku. Viidiyoo ittiin haasoftee beektaa karaa feesbuukii masanjaraa imoo viidiyoo ittiin haasoftee beektaa? Feesbuukiidhaan naan dubbataa turte. Viidiyoodhaan inni naan dubbataa turte. Fuulli garaagarummaa qaba moo fuuluma akka nu argaa jirru kanaan imoodhaan ittiin haasofte? Kanuma yaa uummata koo yaa kan na dhageessan kanuma mucattiin suuraan kanuma garaagarummaa tokko hin qabu. Suuraan sitti ergisan naan baaftu ati garaagarummaa qabaama. Suuraan ati natti ergite obboleessa kiyya filiitara qaba afaan oromoo amaarinyaan sitti maa filiitara qaba an noormaaliin barbaade filiitara qaba an siin jedhee rakkoo nan hin baafneef qoy nan fida qoy kana si gaafataa jiru waa biraa neetworkiin na dide maal godhare gambe suuraa filiitara qabu natti ergite filiitara jechuun suuraa isnaapchaatiin kaa'ame jechuudha suuraa ka'ii ammati dura maxxansiteen garaagarummaa hin qabu kuni neetworkiin na dide yaalaan jira. Neetworkiin na dide nan agarsiise yaalaan jira kunuuti neetworkiin na dide. Suuraan ati natti ergitee garaagarummaa ni qaba tokkummaa ilaalle nama agarsiisa neetworkiin naafa dalagu neetworkiin na dide suuraan nan arrasi ergen ati nan agarsiisa noormaalii miti suuraan si normaalii si ergen ture obboleessu nan fida neetworkiin na dide qo'etti neetworkiin na dide filiitara suuraa filiitara qabuudha
Okay. Eh, Ijoollee na eegan antidha suuraan inni natti ergee. Niitworkiin na jeeqe waan ta'eef dhiifama akkasiin naa gootan kabajaa isin gaafadha. Niitworkiitii na qabe. Okay. Yaa Rabbi niitworkii naa hojjechiisi. Akkuma akmeeliin Niitworkiitu gashisitti na qabe argara. dhiifama naa godha. Akimaliin mooditarochi nama Akimaliin jedhamu naa galchaa. Aaw suuraa sii fideera. Amma suuraan isitti ergee jedhu laa kana ijoollee gaayis. Gaayis laa kana. Kana kunoo. Eheena. Argitanii? Kun filiitara. kan. Akkamiin beekna reeka? Kun isa noormaalii siin haasa'an. Filiitaraa jechuudha kun jechuun noormaalii sii miti kun. Kana guddisi naa isa man sitti. Ganaa isii waan gaafatu jira. Isii waan gaafatu. Ishi mooditaroonni guddisaa fi. Kun naa guddisaa Ishiinuma isa kana. ishii miti jedhaan jiru ilaa ijoollee wanti walii galu tokkotu jira. Ani ishee miti hin jenne suuraan kun filiitara qabaadhaan kanan barbaadaa jiru noormaal. Suuraa noormaalii. Waan gaafadheefan hin qaba waliin ilaalla. Ishiidha yuukaa kun suuraa siitii bar. Way. Kun suuraa isheeti ishee miti hin jenne ayyaa sabaa. Suuraa noormaalii kan filiitara hin qabne hin barbaade afaan Oromoo walii gallate. Karaa keessa waan waliin haasa'aniif. Sanaafan malee ishee miti jedhaan jiru. Ishee miti hin jenne. Ishee miti hin jenne. Ma suuraa sii 1,000 argadheera 1,000 argadheera. Suuraa sii kana isiin kun suuraan sii akka jiruun viidiyoon sii akka jiruun jira. Sii kana jedhaan jiru suuraa noormaalii. Feesbuuka sii jala jira. Istoorii sii jala faa suuraan inni natti ergis ta'e suuraa hedduutu jira feesbuukii sii jala jechuudha. Istoorii sii jala yoo galta ilaaleera. Suuraa hedduutu jira. Okay. Amma sii guddisaa waan gaafadha. Wanna tokko ni sirriitti hima. Ishee guddisaa amma waa ishee haasofsiifna baqqaayyee. Ishee haasofsiifna ishee guddisaa. Mooditarii ishee guddisaa. Waan isin hin galleessu jira warri koomentii. Ani sagalee ishee barbaade. Ani ilma namaati cubbuu dubbachuun barbaadu. Sagalee ishee wajjin haasoftee viidiyoo koolii namni gaafa waliin dubbatuuf ka'asirraa kun gargari. Viidiyoo koolii isaan barbaade. Sagalee waliin dubbatame sanan barbaade. Maallaqa akkaawuntii nama irratti galee obboleessa qabdii moo hin qabdu kan jiru waliin ilaala. Okay. Kanan si gaafadhu nama kana beektaa Amiira? Miyuutii irraa ba'i. Beeku. Akimaliin galchaa mooditarii. Please Akimaliin galchaa nama Akimal jedhamu galchaa. Amiira miyuutii irraa ba'i. Miyuutii irraa Ishi Dubaay moo eessa jirta? Eessa jirta? Dubaay moo eessa jirta? Ani Itoophiyaan jiraadha. Niitworkii sirreessa eessa jirtaati? Itoophiyaan jira Finfinnee. Dubaay deemtee beektaa? Deemeen beektu. Neetworkii kan kumu kan hojjeta gara cufistiidhaa tage. Okay. Ijoon niitworkiin kan isheeti miti? Kan isheeti miti gaa'e? Gara in hojjeta kan keessani. Kiyya moo kan isheeti? Miyuutii godhadhu seenaa. Okay. Seenaan miyuutii In godhadhu. hojjeta. Akkan odeeffannoo fudhetti barattuu turtee amma immoo hojjettuudha natti fakkaata. Namni kun maallaqa koo janajjaneeni sitti galcheedha. Bakki dhaloota keetii akka Wallagga ta'e natti himteetta. Garuu eessa dhaloonni kee? Wallaggaadha siin jedheera. Gimbii. Wallaggaa Gimbii. Okay. Wallagga Gimbiidha. Mucaan asirratti argitu kana na janajjantee jedhee suuraa kee nutti fidee birrii 250 abbaa kiyyatu dhukkubfannaani maallaqa ofirkaan qabu Dubaay jiraatti naa galchi jedheedha. Majammanaati takkaa biyyaa baatee beektamu hin beektu. Ambeen beeku gara Dubaay kana dhufeen deemu beekuan kanaan duratti. Garuu iddoo biraa deemeera gara Dubaay kana manaamni araba deemeen beeku. Biyyoota arabaa kan akka Suudi Arabiyaa, Dubaay, Joordan, Kuweet, Kwaatar waan deemte qabda? Ani lakki deemeen beeku waan asii hojii qaba waan ta'eef deemeen beeku.
Okay. Amma mucaa kana wal janteen beektu mucaan kuni janajjanee abbaa kiyyatti dhukkufata birrii naa kenneettee waggaa tokko wal janajjanne. Eega waggaa tokko wal janajjannee booda birrii 250 abbaa kiyyatti dhukkufate amma naa galchi jettee naa hin birrii 250 galchee fi sana booda immoo maallaqatti deebisiira. Waan happenaa jedhamu yaa wadabbaa koo. Kan isaanii dhalakki. Ishee amma jira sagaleen koo. Kan kiyyadha natti fakkaata. Okay, mi'a siin dubbachuuf ani yaala. Amma sagalee kun dhageessanii? Nagaamam. Okay, dubbadhu jedhaa mucaa sirraa mul'atu kana tiyyi mucaan kun waggaa laman isii janajjanee waggaa lama gaafa janajjanu guyyaa tokko abbaa kiyyatu dhukkufate jettee maallaqa birrii 250 galchuuf dhabe jettee maayiquba baasa. Ishee maayiquba baafta. Waggaa tokko jechuu isaati. Mee mallattootti itti wal beektaa walitti. Mee mallattootti beektaa walitti. Sakumaati waan gochuu qabdu. Badda akkatti waliin haasa'e mee. Waggaa tokko tokkuma. Ishee. Ati gaaffii waan barbaachisu waan dhugaatee ragaa qabatamaa fidee naa gaafatu ragaa qabatamaa qabu anis nan kennaaf yoo ana dhate footoonni fidee agarsiisaa jiru ammayyuu taanaan footoo koodha abbaan barbaade itti waan barbaade hojjechuu danda'a amma inni fide immoo feesbuukii koo jala galtee argite tanatti fakkaata hundasaa achi jalaa hundasaa iskiriinshitii godhatee fidatee dhufe footoon kan koo miti jechaan jiru amma wanti isin beektan garuu eessatti akkana walii naasee ragaanaa walii naasee birree irratti ergame sagalee wajjinii naasee yoo fide dhugaan jiru kanuma kalaas aniin kaaduun garuu nama akka kanaas miti namoonni as jalatti komintii jalatti afaan bantan baay'ee keessan argaan jira dhugaa gatiin qabuuf immoo Tokkuma sagantaan hanga yeroo tokko. Komentii monitarii komentiidha rabboon nu qore waliin haasaanu monitarochi komentiidha. Ishi mee waliin haasaa akkamitti Tokkuma dhuguma seenaa eessatti akkana beektu maqaa kii sagantaan hanga monitaroonni komentii miseejii isiin amma kan sin beeku jettu miseejii isin feesbuuk irraa innatti bareetti iskiriinshuutis godhee si ergeera suuraansis miseejiin sana irra ni jira anaan beektu akkamitti miseejii isaa innatti barreessite waa'ee maallaqaa jechaadha. waa'ee maallaqaa akkaawuntii feekii ta'u maqaa feesbuukii koo duwwii tokkummaa maqaa feesbuukii ishee eenyu. Dhaggeeffadhu nan beektu maallaqaa akkan sitti galchu. Namatti na rabbaa shakiti tokko dhiifamaa tokkummaa nan beektu akkamitti miseejii natti barreessite waa'ee maallaqa keetii kan kuyyaa jechuun natti haasofte daganaa maaf viidiyoo koyya uummatarra baasta birrii hankeesiif hin kenna an birrii sitti hin galchine akkamitti akkas natti barreessita ni kijibdi naa qabi ammayyuu hin sobdi naan hin dubbanne akkamitti suuraa natti ergite nan beektu akkamitti suuraa natti ergite hin sobdi fujuraa jirti ka beeku ni beeka uummanni nu jala jiru kun Itoophiyaa ka jettu kana hin sobdi maallaqa kiyya ofii yoo nyaachuu dhabde namicha sanaan isi jadi lamanuu hattuudha waan ta'eef namicha sanaan quba wal qabanii namicha amma dheeffachuu danda'a silkii isaa sii kennaan amma ittiin dubbachuu danda'a akkasii waa'ee kootiitiin maallaqa namicha irratti galchite. Seenaa pilis waati beekuu qabdu ana fakkaatee yookiin akkaawuntii kun banatee sitti haasa'uu danda'a garooti maal goota viidiyoon si waliin haasee fi. Anumaan dubbatte ati soobdu anumaan dubbatte ija kee irratti beekama maal akkam. Gadu taaltee gadi aanan taaniif waan. Tokkummaa dhiifama ishii bicuu sagalee ol qabu kootiif dhiifama guddaa Tokkummaa amma sidanii kan na waame anani kan footoo kooti poosa namaa poosattee dura dhugaa jiru bariitii ana dhiifama akkamitti naan hin dubbanne Itoophiyaa jiru. Ofiin na dubbifte seenaa hime callisi qoy seenaa tokko waan gaafadha ijoollee seenaa qoy seenaa callisime namoonni 2,200 jirtan kuni mucayyoo karaa keessoo naa barreessite
mucayyoo Amiraa jedhamtu kan Amiraa maalitti moominaadha maqaan ishii? Sobdu. Amma ko asirratti waliin barbaada tokkuma sidan filis waa ta'e dhagoo qabdi sidamti kana waa meenan kan si gaafate immoo ana maqaa kiyya moominaa ta'uu dhiisuu namoota tokkuma sagaleen keenya jiru adammoo itti godhe isa saranaa taatee isa kana moo'it godhe. Abo maaliif nuti na goote? Mooituu Isa irraa saranaa taatee sagalee asii waa raafamnaan immoo itti godhe bar. Nuti na godhe. No. Mutiin godhe. Toofe mooituu irraa baatu. Ilaa dhaggeeffadhaa waan isin itti himaa. Ayyee. Dhaggeeffadha boleessoo. Okay. Isheetu karaa keessaa na dubbifte biyya keessan jira tokkummaa. Suuraa natti maxxansite sun ni aanadha suurichi. Namni suuraa kootiin dallalee mucaa kana nyaachuu danda'a. Akka. Waan kana immoo nama hojjete miti. Kun immoo maqaa kiyyaaf gaarii miti. Way ka obsi kanarraa fixika. Ishee laa sudhagaan. Jettee sitti baa jira bara akkasiin naan jette. Akkasiin naan jette sitti baa. Naaf. Live irraa ba'een suuraa si gama Facebook maxxansee gaafa gama Facebook maxxansu hiriyoonni si jiran ni turan. Ijoolleen barattoonni yuunivarsiitii jechuudha. Mucaan barataa yuunivarsiitii tokko jira nabaan ishaa fi dubbise. Nabaan ishaa fi akka inni natti siqu waan ta'eef nabaan ishaa fi immoo na dubbise. Utuma jara kanaan jiran gaafa masanjara kiyya seenu isiin naa barreessitee jirti. Saatii isaa waliin jechuudha. Tokkuma maayii suuraa kiyya fayyadee kun hojii kiyya miti nama feekii fayyadamee naan jette. Maal akkamiin jedheen? Suuraan natti poosti goote koodira. Garuu hojiin kun immoo anaa miti. An biyyaa bahee hin beeku gara Dubaay dhaqee hin beeku kumma qaballeessiidhaan naan jette. Innooti isii jedhee jennaan ragaa fidatu jette. Waa'ee obboleessaa fa'aa kaasee obboleessa akkas na agarsiise jennaan aangoon kuma mucaa kana faanan dubbannee maqaa na balleessuuf jettee ofii isheetiif na barbaaddee na dubbifte malee ani hin barbaanne jechuudha. Kan isiin na barbaadde Facebook irraa argiteeti. Hiriyoonnis immoo barattoonni yuunivarsiitii jiru jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinnee mucaan baratu tokkos jira. Namoonni beekan jiru. Warri suni na dubbisaa turan. Barbaachisaa taanaan agamaatiis beekuu dandeenya. Nutti himuu dandeessi. Obboloota isii nuuf fiduu dandeessi. Hiriyoota isii nuuf fiduu dandeessi. Amma xiqqoo ani maaliifan maaltu garaana nyaatee dubbii keessa itti sun seeniin. Seera seera feekii fayyadamuu ilaa ishii kan feekiidha siin jedhaan jiru rabbitu beeka waan ta'eef. Rabbitu beeka. Kana seera nama waa fayyadamuuti suuraa namaa sitti suuraa namaa piroofaayilii godha suuraa namaa sitti ergaa Yeroo tokko carraa dhiifamaa wajjin yeroo tokko carraa kan Heruddinii kennee. Maal ta'e Heruddin? Awwannan jedhu miseenjeraan naanaasaa jirti jedhe. Isiin garuu miseenjeraanii kan si dubbifte. FB see sanaatii fi kan isaa fuudhii ilaalime kan inni ittiin dubbise seena itti ergi tokkummaatti. Ittiin ergee. Maqaan FB si maal akka jedhu irraa bari tokkummaa. Kan si walitti dhufu Amiraadha. Amiraadha kan ishee. Amiraa akkuma kana kun Amiraadha. Feesbuukiin ishee Amiraadha. Bari dhokattuu miti laa xiqqoo wanti gara xiqqoo na eenyu godhe mucaan baay'ee viidiyoo deeggartuu Arsenaal natti fakkaatti. Kubbaa deeggartii natti fakkaatti. Suuraan si baay'eetu jira. Viidiyoon si baay'eetu jala jira waan dhokattu wayi miti. Isheen kun jechuudha. Nagaa miti sagaleen koo sirriitti. Deeggartuu tapha kubbaa miilaa waan deeggartu natti fakkaatti. Gaafa jala seenee ilaalu nama dhokattu obdhositu miti. Viidiyoon si hedduutu jira deeggartoota tapha waan deeggartu natti fakkaatti Arsenaal kana ta'e hin beeku. Viidiyoon si dhaabiin si eenyuun si wanti hundi suuraa fedhe achi argachuu danda'ama utuu suuraa barbaanne ta'e feesbuuka ishee jala galeen isin agarsiisa amma feesbuuka ishee jala an ofii kiyyaa jechuudha. Waan isin istoorii isa sa'aatii 24 badu osoo hin taane feesbuuka jala kakaattee jirtu jechuudha. Istoorii wanta eenyu san yoo ilaaltaniittu ta'e maqaa isaa adda baasee hin beeku sirriitti sanaan sana qabdi. Amma wanti nu gochuu dandeenyu maalidha amma furmaanni koomentii gad lakkisi. Mee mallattootti wal beektan waliin haasa'aatii hin arrabsini akkasittan si beekaa jedhi. Sana booda intalli immoo biyyaa baane jedhu ragaa ijoollee beennu ijoollee si beeku hin barbaaddanna. Abbaan si yoo dhukkubfatee ture ergitee turte ka jedhuu fi wani xiqqoo nu rakkise waan na rakkise tokkittitu jira. Sagalee waliin haasa'an iskiriin riikardiitiin jiru tokko.
Viidiyoo waliin haasaa wal waraabantu hin jiru. Lama wanti xiqqoo na rakkise. Suuraa kan isheeti suuraan kun fayyaan. Kunoo suuraan asirra jiru kunillee kan isheeti. Bakka nan kaa'ee ture. Suuraan hin kaanne jechuudha. Suuraan hundi suyyuu kan isaati. Suuraan inni fidaa jiru kan ishee kana. Sini galee suuraan inni fidaa jiru hundi kan isheeti jechuudha. Kan ishee kanaati. Amma kan nuti barbaadu kan nuti barbaadnu amma akka ragaatti maal qabannare. Fakkeenyaaf isin suuraan koo miti jedhaan jirtu. Suuraan koo miti tu jette akkamitti si miti jennee qabna. Suuraan isin fayyadamaa jirtanuu maa ofiin na dubbifte suuraan kiyyaa jedhaa jirti. Suuraan kiyya gaafa jettu immoo an hojii kana keessaa hin qabu yaa tokkummaa. Hojjettuu dhaabbata wayinatti fakkaata amma Finfinnee keessaa barattuu yuunivarsiitii turte jechuudha. Eebbifamteetti. Akkamitti baruu dandeenya si rakkisa. Mucaan kuni osooti dhiifama natti mil'inaati. Mucaan kun osooti viidiyoo iskiriin riikardii qabateeti. Okay. Sagaleen koo asiin sirraa irra natti fakkaata. Inni dhaga'ama miti? Inni dhageessu miti sirriitti? Inni dhageenya. Okay. Ani ilma namaa waan ta'eef cubbuu dubbadhee deemuu hin barbaadu. Cubbuu nan dubbadhee deemuu hin barbaanne waan boru narra ga'u hin beeku waan ta'eef. Waan boru narra ga'u waan hin beekneef jechuudha. Intalli dhokattee nama fayyadamtu taate xiqqoo garaan hin nyaattu. Anaa miti jette karaa keessas tokkuma maal taate maqaan na badeetti hin kakachiifna xumura irratti. Garuu wannan isin gaafadhu ati Amiiraan mucaa kana hin beektu fakkeenyaaf hojii akkanaa hojjetaan turre hojiin kee maal ture? Nama kana immoo hin beektu takkaa dubbiftee hin beektu? Aram beekun yani. Kun Oromas bukkeetti argee poostee ati Miti irraa baafadhu Amiira. Kaasaan dhagaamu. Malee nama kana haasofsiiftee hin beektu? An argee iyyuu hin beeku kun poostatti irratti hin argee dhufe si gaafadde malee haasaa waliin qabne isa akkana jiraatu hin beekon. Hin beektu akkasii. Okay, ishii maqaa eenyu? Okay, maqaan akkaawuntii ati irratti maallaqa galchite eenyudha obboleessa kiyya? Maqaa akkaawuntii isiin irratti galche isiidhumatu natti erge Maatiyoos Tafarii kan jedhamu jechuudha kan isiin natti ergite. Maatiyoos Tafariin beektaa? Isiitu beekti isiitu natti kenne bara. Eessa bakki dhaloota Maatiyoos Tafarii kun baafamuu danda'a miti? Akkaawuntii irraan baafama miti gaayis? Akkaawuntii yoo qabsiifame Maatiyoos Tafarii dhalataa isaa akka ta'e eessa naannoo kam akka jiraatu baramuu hin danda'amu akkaawuntii irraa gaayis Maatiyoos kun akkaawuntiin qabame. Dalla dhaloota isaa bakka waa hunda baafama. Hin baafama. Okay, Maatiyoos Tafarii. Hin baafama akkaawuntii isaa hin qaba. Eenyu galchaa maannoo? Eenyu nu buusaati? Eenyutu bu'a? Okay. Maatiyoos Tafarii waraqaa eenyummaa jaraan beektu ati mucaan kun waraqaa eenyummaa wayii waan sitti ergite paaspoortii wayii sitti ergite hin qabdu kana dura. Faatawwitti wanti isin natti ergite tokko. Seenaa. Injiru paaspoortii wanti isin. Viidiyoo gam waliin haasofte viidiyoo koolii faana dubbattee beektaa viidiyoo koolii beekta miti masanjaraan akkasii. Dubbadheen beeka tokkummaa viidiyoo sana hin qarrasne malee dubbadheera. Kunoo isiidhuma kanaan hin dubbadhe anuma kan dubbate isii kanaan. Isatti mormitee baati anuma dubbate isiidhuma kana. Tokko al tokko jarraa. Koi karuddin kun fuuluma kana fuulli sun garaagarummaa qaba moo fuuluma koi fuulli kun garaagarummaa qaba moo qabu jechuun fuulli kun kanuma fuulichi hin jijjiiramu xiqqoosi. Kanuma tokkummaa kanuma maal jijjiirama maa amma kani biyya ormaa hin jiru kan jettu mucaan tokko godinyaa isiiti jari lammanuu jechuudha tokko isheenis illee akkuma kana. Fujuraa akkasiin jiraattu dheengaddi miseenjera. Kun normaalii ishii miti kafi liitara qaba waan ta'eef masanjara keessaa isii moo keessaa isii liitara maatiin dubbatteere. Isuma kana tokkummaa maa akkami yoo isin gosa meeqaanatti dubbatte yaani amma suuraa isii akkamitti wallaala waan ittiin ija kootiin arge tokko ammas ija koota argaa duraanii kan akka okay akka biyya maalii nama naree akkati biyya rabaan nanneef. Akka goota akmeeliin gashiiti ijoolleen maalii nama naree akkati tokkummaa
Khairuddin. Tokkummaa intalli tokko kana jala jirti beektaa. Eengadda dhuftee keessaa na Kuni garaagarummaa qaba. Masanjara keessaa fasitti inni fasitti. Masanjara keessatti xiqqoo noormaalii ishee waan ta'eef amma fakkeenyaaf mucaa waa diddibattee jiraattu noormaalii ishee kana dhufu. Tokkummaa gahee tokko dhiifama wajjin waan Khairuddin jedhu naa dhaggeeffadhu. Warri sagalee siibanii jettanu hin jiru sagalee nutu sagaleen jiraate maal akka inni ree hin jiru sagaleen qabu mucaan. Sagalee maal amma nama nin qaba ture. Hin gubde Facebook sana gubde. Duraan itti dubbatu sana gubde Facebook sana itti badeessu jennatu. Na beekan baay'eetu jiru. Namni waan barbaade gochuu danda'a. Tokkoffaa akkaawuntii siin gaafa duraasitti kennitee nama kana irratti naa galcheettee baasuu qabda. Inni lammaffaa immoo dheengadda gaafan gadi bee dubbadhu. Falmataa buusaa intalli tokko keessaa natti dhuftee nan beeka jedhe. Baay'ee faarna jalaa kutee. Jaafariin galchaa gaa'is Jaafar Kamaal. Khairuddin haasa'ii naa fixi. Dhagaa jirtaa tokkummaa. Falmataa buusaati Jaafariin naa galchaa gaa'is. Jaafar Kamaal galchaa. Khairuddin itti fufi. Amma maal abbaa kiyyaan godha reen. Mucaan siiruma jedhaa. Khairuddin itti fufi. Tokkummaa dhaga'i. Isheenyitu. Tokkuma dhaga'i. Tokkuma dhaga'i. Isin ragaa biyya biraan nannetti ragaa biyya biraan nanne adeeffattu innis immoo ragaa itti adeeffatu. Toofe bichuu sabari. Ofiin wannan jedhe maani beektaa? Gaafa na wala gadi baasee irraa dubbadhu intalli tokko dhuftu nan beekaa jette. Akkas. Dhaqii fideenaan akkaawuntii beeku. Sagaleen koo hin jiru. Tokko dhageekaa. Aboo Khairuddin dhaggeeffadhu. Bira jira dubbadhu. Dhaggeeffadhu. Khairuddin na dhaga'i. Na dhaga'i. Beekuu nama beeku miti nuyyuu isii finne intalli siin suuraa fayyadamtan kunootii waa'ee beekumsaa mitiim. Suuraa kootiin daldalame jette malee. Beekumaa wallaaluu miti. Kanaafuu jedhee lachuu ragaa dhiyeeffachuu ragaa tokkummaa. Ragaa dhiyeeffachuu. Ragaa. Tokkummaa. Waa waan isinitti hima. Namni waan isinitti hima waa obsaa. Obsaa waan isinitti hima. Na dhagaa. Waa'ee beekumsaa dhiisaa keessaa ba'a. Intalli suuraa nan isin fayyadamtanii jedhaa jirti bara anaa miti hin jenne. Utuu anaa miti jettee nama beeku barbaaddan. Suuraan isin fayyadamtan anaa jedhaa jirti. Mucaan gadda kun eega suuraan isin ta'e namni beeku beekus beeku baatus gaafa sinattu sinatti nan beeka yoonuu jedhe yaa. Tokkummaa mucaan gadda baate dubbatte naannoo fuuldura akkasiin jirtu baate Khairuddin dubbatte. Indi mucaan isin suuraa fayyadamtan kunoo sii kana Khairuddin dubbattu dhiiftus abbaan dhimmaa sii kana kakunoo. Isuma siidhuma kana mucaan sun akkasiin kun fuuldura akka jirtu naannoo fuuldura akka jirtu Khairuddinitti dubbattee turte. Ragaa qabatamaa. Okay. Biyyuma kan. Biyyuma Dubaay jirti edhaara koi. Biyyuma Dubaay jirti edhaara seenaan koi. Biyyuma Dubaay jirti edhaara seenaan. Koi. Toofik isa bari. Intala ishi Khairuddin dhaggeeffadhu. Intala fujeeraa jirti siin jette sana fidi Khairuddin ayyee. Fujeeraa jirti hin jenne laafini. Khairuddin. Jirti Dubaay keessa jirti nan beekaa naan jette beektaan talattiini. Koi sheeritti godha. Siin jette sana ragaa fidadhu koo. Fidi me ayyee fidi. Fidi ayyee. Ayyee. Dawwali fidi. Intalatti tiitoo kana dubbite beektaa raaqama siilee gaafa deendadha. Mudannoon akkanaa waan nama mudatu waan beekuuf xiqqoo afaan qabde beektu. Amma ragaan ilaa dhaggeeffadhaa. Tokko sin ragaa sin nagaafattanu sagalee baniyeet. Mucaan sagalee hin qabu tokko. Hin gubde sagalee duraan danuunaa argitee turte. Hin gubde. Fidi suuraa si maxxansiisii beeka jette sana suuraa maxxansi fidi. Tokkummaa. Mee nama ragaa fidadhu ati. Amiira akka biyyaan baane mee ragaa fidi mee biyyaa ba'u dhiisuu kee cheekii godhanna. Kunoo keerii mucaa jedhamtu jirti sanyii gashi. Tokkummaa. Sanyii barreeffadhu. Isinoo sin beeku jette miseejii sinnaa bareeshite sitti ergeen ture. Miseejii sinnaa babbareeshite sitti ergeen ture. Ni laalle. Wayyee. Kunoo keerii gashiin tokkummaa. Keerii gashiin. Aboona mammaqaa kiyyaan dallalee jetten siin jedhe akkam godheenitti hima. Gashiin mucaa giifee ababaasii kennaa. Wanta hin godhamne afaan Oromoo kan namni akkamittiin dhaga'u qo'i nan galcha. Ilaa dhaggeeffadhaa ijoollee. Maqaa kiyyaan dallala maqaa kiyyaan nyaati malee anaa miti jette mucaan keessattis dubbachiisa.
Okay, ishi nama tokko na buusaa galchaa moodiisarri. Anuma buusaa galchaa. Nama siin jettu kan anuma buusaa galchaa moodiisarri. Toofiq anuma buusii galcha. Kere baba erga. Toofiq anuma buusii galcha. Yoo wani namicha isa Dedoo galchi. namoota galche barreeda dhaabbateera bar. Deemuu didee. Inuma deemuu kan beeku hin jedhu. Gari mana hin jedhu. Sistariin beektu wantuma irratti hin galtee. Ilaal. Wanni nuti namannu jiru waa tokkotu jira ture. Osoo ijoolleen kun viidiyoo waliin haasaa wal waraabanii jiraatanii fuula walii jechuudha. Ragaan bilchaataan tokko kana. Lamaffaa sagalee waliin haasaa nutu sheer godhatanii sagalee waliin haasaa nutu sheer godhanii qabuun nan rakkisu. An nan rakkadhe. Rabbi isin rakkisu akka rakkadhe kana malee. Ijoolleen isin mana maatii gaa cubbuu gamna koo kaayee kabittan deemare nan rakkadhe gama lachuutu. Kaansileeshiniis kennaniiru. Eenyuun galchi jette Amiraa eenyuun ni galu. Keri gashi. Aboo tokkummaa kana gabbuusaa yookaan gabbuusaa yookaan miyuutiin irraa godhaa. Kuna baba ishee si ergaatu nama biyyaan dubbise amma biyya jiraachuutta nurra gaambaaf. Nama qaamaan bira jirutu jira nama hin beeku. Amma biyya jiraachuutti isa dureedha malee amma biyya jiraachuutta nu nan beeka nama qaamaan beekutu jira akka biyya jirtu. Amma biyya jirti yaa saba. Biyya jirti nama qaamaan beekutu jira bara nama qaamaan beekutu jira. Eenyurri moggoota. Amiraa akkam? akkami keri. Aboo amma biyya jirti boo amma biyya jirti maal taatan achi finfinnee jiraatti nama ollaasiin natti fide bara. Akmeeliinis gashiin yoo jiraate. Innatti gaafatte namni galee jiraa? Kuna eegalte. Seeniin jira dubbadheen deema. Tokkummaa akkam nagaa. Okay, Akimaliin galchaa barataa yuunivarsiitii tokko galchaa barataa yuunivarsiitii tokko jira Akimaliin jennaan galchaa Akima lafaa boo darbime. Sagaleen kun nagaama tokkummaa. Awwaay biyya jiraachuu biyya dhabamuu sana miti bara waan harkaa wal dhaheetu jira. Tokkummaa assalamu alaikum. Guys, tokkummaa dubbii mucaa kana baay'ee nama garaa nama nyaata. To be honest isa dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun miidhameera. Mucaa isheen kun immoo piikchara kootiin fayyadame ana miti jedha. Wanti godhamuu qabu amma isheen kun yoo biyya jiraatte lafa hojjettu gaafa hojii sana jalqabde jammartee keessaan waraqaa Yes. Mukazala. Aboo nuufid aboo buli nuufid wa. Akkasii. Mataa dhiiraa galatoomii wama baay'ee gaarii wayinaa fidde waanuma bareedaa tokko hojjettuu dhaabbata wayiiti kan naan jedhee nama isheen bira achitti beekanuudha. Isheen afaan isiitiin hin jenne akka hojjettuu taate garuu natti himteetti. Tokko barattuu yuunivarsiitii akka taate natti himteetti. Barattuu eebbifamtee akka baate waggaa meeqa eebbifamtee baate ragaa barbaanne jechuudha. Wama gabaabaa wayii fiddee bara. Waanuma bareedduu gabaabduu wayii fiddee jechuudha. Inni dhufti rakkoon qabu dhiisaan Turkiidha. Inni dhufti namni dhiisaas. Inni dhufti dhiisaan dhufti rakkoon hin jiru. Moodisaroonni deebisa. Tesila galatoomii. Naa deebisaa. Hin deebiti abshir. Tesila dhasumaan fooloo godhaa gaayis. Yaada bareedduu nuuf fide yaadan sammuu keessaan qabne nuuf fide. Tokkummaa ni waa dubbadhee gabu dhiifama duukaa. Ulfaadhu. Attoon hin Qoy mucattiin ola deebisu. Inni dhufti gaayis. Moodisarii deebisa Amiraa deebisa. Deebisi naa tokkummaa. Nan bilbilaan lakkoofsi bilbilisiisnaa waan ta'eef. Amiraa deebisa gaayis. Barreessaa arti gashaa. Amiraa moodisarochi Toofik Dedoo Teslaa akkeessa jirsa akka jirsa nutti. Isin eegaa jirra gaa taaptaa godha gaayis.
ሞኒተሮች አሚራ ገልቻ ደዶ ቴስላ ደዶ ጅርቱ በሬሳዲቲ በር tokkummaa sagaleen koo jira jirra boo shabaqaan nu qabu gojo shabaqaan koo larkisaan jiru si Tofi dalagaara Tofiko. yo ami manno tiya Dalagara. devi barreessati amira galtee jirti halo tokkummaan waamuu malee waa dhagaan jiru. seena dargaatta amma Ee salphanne dhagaan jira. waa waliin harkisaa mujattee Galchi, tokkummaati galchi, maali amira galchi dalagaa irree laa hin galle malee tokkummaa nu rabbashta Sentee jirti guys. Ee dhagaan jira Tofik. tiyyaan tokkummaa jargaan jiru yoo okay sagaleen koo jira Ee Tokkummaa sagaleen kan kee dafee nuun qaqqabu. Guddisaa- Tiktokii guddisaa monitorii guddisaa mee? isaan dubbadhu. guddisaa وتتراجع دي حاجه صالحه شديد، لكن الشركه على انك انت تكون غلطان وتستمر في الغلط. Amma dhufte. gantuu. Gabbisi qaaba nama nyaattu hin baatu abaleen. okay amma sirraa Tokkuma guddisi tokkuma. Nyaattee baatu teete abadiin baatu. Gabbisi qaba inshallah. Hai tokkummaa neetworkii viidiyoo kana cufadhu ati sabgastii keessan jiru tokkoon silanni Isaan haa dhufu sana isan jedhee ka'e baritti maa sasilaatiin haa dhufu. sagaleen koo jira Jira kan kee. Jira Tofik. Bayira amma tokkummaan. Tokkummaa ati tiktokii kee kaanii seeni baarakallaahu tokkummaa. fiikum koo jira saa Jira kan kee. tokkummaa diiktanii kita kaanii si taappii godhaa hundi keessan iyyuu qaa olii gadi biti seenaati